Olfuudha. Dachaasaa fuudha. Biyya kanatti dubartoota duwwaatu dhiyeessa. Dhiirri akka duwwaa cabacaba. Ergaan takka yoo dhiira kophaa leenjiisa dubartoota kophaa leenjiisa. Ergaan takka jechuun tokko lama sadii akka olfina waaqayyoo. Yes. Ini bukan anak kamu, ini bukan anak kamu Yesus. Haleluya. Ini anak fisik jajamu, anak fisik tajajilamu, anak fisik wakifamu, anak fisik lelifamu ini jalan. Yesus karena cara ini berbuat sedikit agoratan harga desa oleh terbuka. Apa desa ini berbuat Yesus? Haleluya. Ini sudah wakai fatwa. Ani makan kia pasteri darah kala bisa dapat tuan nama. Aman lagi ada. Nama Yahweh waktu tua kira tiada mana tu kau faham nama. Julian mana kau faham nama tu? Ada mana mereka kesan super baru dan beda. Ani ada mana kau? Tokit mampu. Macam beda. Tokiti. Aku dah cukup lagi dia. Tu era aku juga itu. Kasih. Jadi berapa lagi? Dia tu dia uji yang dia. Mana uji aja, mana uji dia. Dia gambar kemarin tu lagi betul. Sincana. Gambar sincana, orang sincana. Dia cuba dia berdarah. Akhirnya, jalan jual dia. Karena cara itu tipu senang ko kufara si bayi dan diki gara-gara biar kasih dia ni dan kasih namu dati diki kasih nanti jadi orang subara dapat kasih ni kufara si bayi. Step itu kodenya fura kesani sumbura timbir kumbutu agenda nasa umur abe ron kana asa kabu agenda bukan ada jera ero titik kasiro waladi afafna kamu warri macam perlu silkiras na bisa suara kakak dan sinawa kayuki kojene kali apa nih macam perlu bisne ini sinaka baju tani warra macam berkulo farga abdan erga Paulus gara warra Efeson di barres sebenarnya lakos satu pesan rakasne baliwat jidu bisnangka kita mai sejuru ega attabi tak debitan alela ila lada akka warra oge sotatti male akka warra oge sota hintayinitti injuratina guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedha. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalota hin ta'ina. Dhugaatii dhaammachuuftanii of hin wallaalina, isaanis of hin balleessina. Qooda kanaa afur qulqulluudhaan guutama. Qooda garaagaraatiin faarfannaa galataatiin weedduu afuraatiinis wal harkaa fuudha. Garaa keessatti faarfachaa galata gooftaa dhageessisaa yeroo hundumaa waan hundumaaf maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo Abbaadhaaf galata galchaa. Ati barsiisaadha. Baroota keessatti namoota si barbaadaniif, namoota sirraa dhaga'uudhaaf fuula kee dhufaniif ergaa abdeen beektu. Kanaaf dhaloota kanaaf karaa sirriirra buusuu kan danda'u dubbii kee fi dubbii kee duwwaadha. Nu sirraa dhaga'uudhaaf gara kana dhufneerra. Nu gidduudhaa barsiisaa hin jiru. Si qofadha barsiisaa, hafuura keetii barsiisaa gaafa dhaabatan keessa gara waaqayyoo. Sirraa dhaga'ee immoo namni karaatti hin jiru. Sirraa dhaga'ee namni galaanaan nyaatame hin jiru. Israa'eloonni manaa ba'aa jettee gaafa ati qajeelfamatti kennitu si dhaga'anii manaa ba'anii Farionis isaan nettemne galaanni diimas isaan hin harre karaa naman dabarsine warra si dhagaan darbaneero karaa naman dabarsine dhaloonni si dhaga'u darbeera bara naman dabarsine keessa dhaloonni si dhaga'u darbeera arras anaa fi dhaloota kanaaf riqitti ce'umsaa sagalee kee duwwaadha
Gaafa dhageessan dhaloota akka isaa gara keetti kaase kanatti asaasee isaa ta'u kallattii barbaadde dhaloota kanatti dubbachuun fedha kee haa ta'u. Akka duwwaa nu galchin, akka duwwaa nu galchin, hakkoota afuura warri ta'an, qilleensarra warri fiigan, lafarra warri bulluugan, qalbii namaa warri hatan, kallattii garaagaraatiin hojii adda addaa warri hojjetan maqaa gooftaa Yesuusiin ergamaan dukkanaa kan rukutame haa ta'u. Naannoo qulqulloota kanaatii kan dhaame haa ta'u. Ayyaanni kee gargaarsi kee araada kee tokko tokko keenya wajjin haa ta'u. Qaama namaa as kaa'ee qalbii namaa hin fudhatee tokko hattoonni afuura maqaa Yesuusiin kan dhaaman haa ta'u. Siifaa galatu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Gooftaan si kabaju. Warri macam betul berdapat, macam kalian berdapat juga, juga Paulus garwara Efesus berisi, berdapat segala waktu yang diarahkan kepada dalam berisi kini untuk interview warri ada lo berdapat beri berju akan disediakan kepada ega para Efesus berreformi ragam kau Efesus kan ini berreformi para harara bara jaatami tokko jedhanii lafa kaa'u beektonni tokko tokko iddootti immoo bara jaatamii lama jedhamee lafa kaa'ama kunis approximately tilmaama mataasaa beektonni tokko tokko qorannoo mataasaa ni godha irra dhaabbatanii baroota kana lamaan gidduutti barreeffame jedhanii kan isaan tilmaamanii egaa Efesoon kun bara har'aa yookiin jaarraa amma keessa jiru kana keessatti Efesoon biyya Turkii jedhamtu Efesoon isheen nuyi jennu isheen kutaa kana keessatti Efesoon jedhamtee waamamtu har'a Turkii jedhamtee waamamtu. Turkii jechuun biyya musliimaa biyya musliimonni gara jabeeyyiitti itti baay'atan biyya akkasiiti Turkiin. Efesoon har'a Turkii jedhamteetti waamamti. Keessumaa Efesoon Galaatiyaa kanneen jedhaman kuni har'a Turkii jedhamaniitidha kan isaan waamaman. Jaarraa 21ffaa kana keessa jechuudha. Phaawulos ergaa kana waldaa Efesoon keessa jirtuuf akka barreesse macaafni qulqulluun yookiin seenaan lafa ka'a. Ni gara biraa Phaawulos yeroo ergaa kana barreessu mana hidhaa warra Roomaa keessatti hidhamee akka jiru sababa wangeelaatiif hatee osoo hin taane sobee osoo hin taane qalbii keessa na wajjin godha. Qabeenya namaa fudhatee osoo hin taane wangeelaaf jecha wangeela dhugaa sababa lallabeef mootummaa Waaqayyoo sababa dubbateef hojii seexanaa mandara seexanaa wangeelaan sababa raaseef warri raafaman dubbii kaasuun amala isaaniitti waan ta'eef Phaawulositti dubbii kaasanii maqaa Phaawulos hin qabneen siyaasa nu hin beekne nu barsiisaa jira. Yaa mootummaa warra Roomaa, yaa mootummaa keenyaa sirratti duulaa jira Phaawulos jedhanii maqaa inni hin qabne itti moggaasanii Phaawulosin mana hidhaatti darbatanii mana hidhaa keessa otoo jiru garuu Phaawulos ergaa gurguddaa 4 barreessa Efesoon wajjin. Inni tokkoffaa Efesoon yoo ta'u inni lammaffaa Qolosaayis akkasuma Filemoonii fi Filiphisius barreesse mana hidhaa keessa taa'ee. Mana hidhaa iddoo ormitti boo'u, mana hidhaa iddoo namoonni baay'een itti abdii kutatanii hidhii xuuxan keessa taa'ee Phaawulos akkas jedhee barreesse. Keessumaa Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 4 dhaqanii gaafa dubbistan yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deebi'een jedha eenyutti gammada gooftaatti gammada jedheetu mana hidhaa warra Roomaa keessa taa'ee Phaawulos ergaa isaa kana barreesse. Waan baay'ees ajaa'ibu hidhaan barsana mootummaa warra Roomaa nama hidhu hidhaa akka bara kanaa namni na hidhamee tursiisaa sirriitti nyaatee laaqana isaa sirriitti nyaatee hiraata isaa sirriitti nyaatee dubbii baasee ba'uun hidhaan bara warra mootummaa warra Roomaa nama hidhu. Harki kee lamaan miilli kee lamaan miilli lamaa Phaawulos keessa taa'ee yeroo hundumaa gooftaatti gammada ammas irra deebi'ee jira gooftaatti gammada jedhee barreessa Phaawulos. Saba hidhamee hin jirre saba kursii nyaatu laaqana nyaatu hiraata isaa nyaatu yoo barbaade akka barbaade jiraatu akka barbaade uffatu mana hidhaa bakka rakkinaa keessa taa'ee gooftaatti gammada jedhee dubbata Phaawulos. Kutaa kanarraa kan isin hubattan gammachuun eeggannaa osoo hin taane hiikkannaa akka ta'e gammachuun waan alaa mul'atu osoo hin taane keessa ofii Kiristoos buufachuu akka ta'e nagaan wantoota nuyi keessa jiran osoo hin taane waan nu keessa jiru irratti akka hundaa'u boqonnaan lafa nuyi jiran osoo hin taane isa nu keessa jiru Kiristoos irratti akka hundaa'e akka ta'e haasaa Phaawulos irraa hubatu.
Kanaaf Phaawulos mana hidhaa keessa taa'ee wangeelaaf waan isin ajaa'ibu yaa Waaqayyo otoo mootummaa kee lallabu otoo jireenya bara baraa dubbadhu hin handeen sobde maaliif dabarsite ormatti dhageessite jedhee yerootti Phaawulos buukuun tasumaan argitan duudhaaf hojjaa jedhee nama dubbata Phaawulos wangeela kanaaf keessa dhiigni koo akka dhibaayyuu dhangala'uudhaaf jira jedhee ise jabina nama dubbata Phaawulos kun maantaan yeroo jettan Phaawulos maalummaan kiristiyaanummaa sirriitti nama galeettoo hojii namoota boqonnaa sadarkaa gaafa dubbistan jireenyi Phaawulos raadikaalii nama jijjiiran parsantii 50 nama jijjiiran osoo ta'an dhibba keessaa dhibba nama jijjiiran nama wangeelli dhiiga isaanii qabatu nama Kiristoosin dhuunfatan akka ta'e jireenya Phaawulos irraati. Kanaaf Phaawulos rakkina isa muudatu hundumaa keessatti gammachuu qaba. Hundumaa keessatti ayyatama isa ta'u hundumaa keessatti gammachuu qaba. Dhaggeeffadhaa dhaloonni kiristiyaanaa ani dabalatee maaliif akka gatii kanfalaa jirru beekna taanaan gammachuu keenya haalaan daangeffamuu nurra jiraatu. Inni kana ta'e sobee ammeenni garagaraa qaamummaa garagaraa godhee qabeenya namaa fudhatee hira bareedaatti dabarfamee kennama tuma. Phaawulos garuu hojii ishee kanaa irratti bobba'ee hidha. Ameerika sana gaafadhaa sina deebisu. Umurii lafa kanarraa akkanitti jireenyi keessan maayikiroo sagalii tokkoof lama siin madaaletti loonii maqaa Yesuus. Haleluuya. Akka itti keessa mirgaa kaasaati wangeela lallabee du'aadhaa dubara. Egaa Phaawulos bareedaa warra Roomaa keessa taa'ee ergoota kana affan barreesse sirriitti nama dhufa. Kaayyoon ergaa Efesoon kana barreesse waa gurguddaa 5 barreesse. Amma maatti gara barreesse ni kennuutti nuni. Phaawulos ergoota isaanii sababoota gurguddaa 5 barreesse. Ijoon ergaa sabaa gurguddaa san tokko amantoonni barsiisa Kiristoos irratti akka isaan ijaaramaniif. No Christ, no Christianity. Kiristoos hin jiru taanaan kiristiyaanummaa hin jiru. Kiristoos hin lallabamu taanaan kiristiyaanummaa hin jiru. Kanaaf Phaawulos yeroo hundumaa ija amantoota Efesoon lafarraa fuudhee mootummaa Waaqayyootti ija amantoota Efesoon wantoota kusaakusa maateeriyaalii naannoo irraa fuudhee mootummaa Waaqayyootti isaan barbaada. Akkana boqonnaa lakkoofsa 15 gaafa dubbistan egaa koottaa kana amanna dubbiin waan dubbachaa keessa mataa dhuftee gara inni guddanna gara Kiristoos inni guddanna jedhee dubbata. Guddinni amantootaa gara Yesuusitti akka ta'u ijji amantootaa Kiristoos irraa akka ta'e Kiristoosin giddu galeessa godhachuu qabdu waldaa kiristiyaana. Amantoonni Yesuusin giddu galeessa godhachuu qaban. Sababii waldaa kiristiyaanaa keessa deddeebi'anii sababni tajaajiluuf sababni mootummaa mana Waaqayyoo keessa deddeebi'uuf Kiristoosin giddu galeessa godhachuu akka qabu Phaawulos ergaa isaa keessatti dubbata. Inni lammaffaa kaayyoon ergaa isaa inni lammaffaa tokkummaa kiristiyaanotaa cimsuudhaaf. Maatiyoos 18 lakkoofsa 20 gaafa dubbistan iddoo isin lamaa fi isaa ol taatanii maqaa kootiin walitti qabamtanitti ani achiin jiraalee gooftan. Tokkummaan jira taanaan Kiristoos jira. Unconditional unity jira taanaan Kiristoosin tokkummaan giddu galeessa godhate jira taanaan obbura dhabamu Yesuus jira. Jiraachuu Waaqayyootiif sababni inni guddaan tokkummaa duraa. Na hordofaa. Jiraachuu Waaqayyootiif guddina seera qabeessa guddina toora qabeessa guddachuudha. Tokkummaa dhugaan amantoota gidduu jiraachuun jaalala osoo taane dirqama. Kanaaf Phaawulos ergaa isaa keessatti maal jedha? Tokkummaa kiristiyaanotaa cimsuudhaaf dubbata. Inni sadaffaa lola hafuuraa irratti hubannoo kennuudhaan barreessa Phaawulos ergaa isaa kana. Lola hafuuraarratti isa jalqabaa boqonnaa gaafa dubbistan amanaan tokko guyyaa itti Yesuus Kiristoosin fayyisaan buusaa godhatee fudhatee kaasee loltuu akka ta'e dubbata. Loltuu akka ta'e dubbata. Amanaan deemii taa'anii wiikii mantii waggaa mooddaatti guyyaa 300
loltuun yookiin amanaan kun eenyu wajjin akka wal lolu dubbata. Akkeera nuyi namoota foon uffata wajjin wallaansoo wal qabna miti eenyuun diree mancaafura ammeenyaa wajjin wal lolan. Waldaa kiristaanaa bara siyaanaa amantoonni keenya bara siyaanaa daayirekshinii lolaa waan jijjiiramsi itti fakkaata. Kallattii lolaa waan jijjiiramsi itti fakkaata. Obboleessa isaanii obboleetti isaanii irratti nuyi irratti fuuleeffatu. Garuu Phaawulos akkee nuyi namoota foon uffata wajjin abboona wal lolan. Kutaa biraa booddee obboleessa kee wajjin nagaatti jiraadhu. Amanaan tokko loltuudha. Lammaffaa seeqaa wajjin wal lola. Kallattii lolaa gadi. Inni sadaffaa boqonnaa jaalakkoo suuraa fudhaa kaasanii gaafa dubbisan. Inni sadaffaa meeshaa amanaa tokko ittiin lolu. Meeshaa amanaa tokko ittiin lolu. Eeguun dubbisa boqonnaa jaalakkoo suuraa fudhaa. Meeshaa amanaa tokko ittiin lolu. Tokko amanaan loltuu dhanneedha. Lammaffaa kallattii lolaa eenyu wajjin akka wal lolu dubbatanneedha. Sadaffaa meeshaa lolaa waa gurguddaa ja'a adii tuqaa sana keessatti. Dubbisa. Akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Tokkoffaa dhugaadhaan mudhii keessan maal godhaa? Jabeeffadhaa. Meeshaan lolaa amanaan gaggaba dhugaadha. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaatii. Inni lammaffaan meeshaan lolaa amanaa qajeelummaa. Tokkoffaa maalidhaa? Dhugaa. Lammaffaa yoo qajeelummaa. Akka nama kophee kaateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'a. Inni sadaffaa wangeela. Itti bu'u. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Inni afuraffaan amantii meeshaan amanaa tokko ittiin lolu. Isaan xiyya isa amaa sana warraa boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee waaqayyoo. Inni shanaffaan fayyina. Inni ja'affaan sagalee waaqayyoo. Sagalee waaqayyoo. Haa gooftaan si haa eebbisu. Ibroota boqonnaa afur lakkoofsa kudha lama dhaqanii gaafa dubbiste dubbiin waaqayyoo billaa karaa namaa qalameedhaan qara qabaye. Amanaan tokko meeshaa inni ittiin loluu qabu waa gurguddaa kana ja'an qabeessa dubbata Phaawulos. Amma bara siyaanaa iddoo baay'eetti olaantaa raajii sinii raadamu raajii waldaa kiristaanaatti raadamu baay'ee isaa olaantaa guyyaa inni akkanarraa kaasee ta'umsa waanti jedha masrateera cuunfameera zaraa ittee jiraata hin qoramtu siin jennaan daddafiiti haadha keessa abbaa keessa obboleessa keessa obboleettii keessa ollaa keessa otoo cakkii tokko iddoo awwaalcha barbaadan. Exactly. Tokko iddoo awwaalcha barbaadan. Lammaffaa waan ittiin awwaalamtu qopheeffatu. Hin cinqiinam saaxinii barbaadadhu sirriitti waan mul'uufaadhu barbaadadhu gaafa dhufnee masgee geessinee galu. Hin qorattu irraa booddee qoomsa waan dheeramu sun hin jiru jennaan qophaa isinitti du'aaf. Hin qorattu irraa booddee sin jennaan duuti kee dhiyaateera akka ta'e kun ta'ee hin beeku malee jechuudha. Lafa adda duuba taanaan waa gurguddaa sadi jira. Tokko argirti. Lama inni soora waaqayyo jira. Sadaffaa ormaa ni jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 35 immoo dhaqanii gaafa dubbiste amma lafa dhaqanii qormaata qabdu. Lola qabdu. Inni qabdu. Inni waraanamtu. Inni fakkaatu. Sirriitti tolfee garuu ani baay'ee waan ta'eef isinis immoo. Ani sabni ta'u taasaa nama dheeraa hin yaale. Nagaam sagalee keessa taasaa ni keessa sabni ta'u fuudhati. Qorumsa irra jiru nama dheeraa lola. Jireenyi kiristaanummaa lolaan kan guute. Jireenyi kiristaanummaa wallaanshoodhaan kan guute. Abboota keenya irraas kan barru kana. Namoota dura jiran irraas kan barru kana. Yesuus irraas kan barru kana. Amma lafa jirutti qormaata qabna. Amma lafa jirutti haallatama baay'ee jira. Garuu immoo malee. Immoo. Seeqaan dirree lolaa malee dirree hojjaa qaba. Seeqaan dirree lolaa kan kennu waaqayyo. Dirree hojjaas kan isa dhowwatu waaqayyo. Hallelujah. Amanaa mo'ataa.
garuu lolama Yesuus Kiristoos maqaan isaa ulfaatu. Mata dureen an adda sagalee waaqayyoo irratti dubbadhu baricha bitaa. Baricha bitaa. Efesoon boqonnaa shan suura jaarratanii gaafa dubbistan afaan Amaariffaa yeroo isiniif kennan otoo afaan Oromiffaa yeroo isiniif kennan otoo dabarsin hojjedhaa afaan Oromiffaa garuu baricha bitaayee zamanuu waatuudha. Bitaayee. Bituu jechuun qaama lama gidduutti kan ta'u kan gurguru jira kan bitu jira. Inni bitu humna itti waan bituu barbaadu sana bitu qarshii itti waan bituu qabu sana bitu hin qabu taanaan bituu hin danda'u. Waaqayyo bara akkamitti barbaada? Ameen. Bara akkamitti barbaada? Kutaa kana keessatti Phaawulos maaliif bara bitaadha? Bara bitaa maaliif jedha? Yookiin waa'ee bara gaafa dubbatu waa'ee guyyaa 365 dubbachuu barbaadee immoo waa'ee ji'a 12 dubbachuu barbaadee immoo waa'ee 52 dubbachuu barbaadee immoo maal dubbachuu barbaadee Phaawulos jettanii gaafa gaafatanii Phaawulos waa'ee bara gaafa dubbatu waa'ee guyyoota osoo hin taane waa'ee dhaloota dubbata. Waa'ee lakkoofsaa osoo hin taane waa'ee saba isaa dubbata, waa'ee biyyaa dubbata, waa'ee amantootaa dubbata. Kanaaf baricha bitaa jedhee kan dubbatu waa'ee guyyaatii miti Phaawulos kan inni dubbatu. Barichi maaliif barbaachise isa dhufi barichi bara ga'ee waan ta'eef bara bituun dirqama amanaa tokko akka ta'e dubbata Phaawulos. Hordofaa. Egaa Phaawulos waa'ee bara bituu gaafa dubbatu guyyoonni kun guyyoota hamaa, guyyoota jibbisiisaa, guyyoota gadheeti jedhee gaafa dubbatu Phaawulos waa gurguddaa lamarratti xiyyeeffatee dubbata. Inni jalqabaa jireenya amantoota bara sanaa gadhiisii waan ta'eef akkasumas amantiidhaan ala jireenya deddeebi'u, amantiidhaan ala amanaa deddeebi'u waldaa kiristaanaa keessatti waan ta'eef Phaawulos dubbata. Yeroo sana keessatti wantoonni guyyaa hamaa godhan hordofaa. Yeroo Phaawulos egaa kana barreessa keessatti wantoonni guyyoota sana guyyoota hamaa godhan ija Phaawulos ija hafuuraa Phaawulos yeroo sanatti hin laale maal jedhu waa akka tokko sinitti beekan kan bara keenyaatti deeme. Ni jalqabaa bara Phaawulos egaa kana barreessa keessa guyyoota sana guyyoota hamoo kan godhan maal yoo jettan waaqa tolfamaa waaqeffachuutu baay'ee bara sana keessa. Waaqa tolfamaa. Egaa mootonni bara sana bulchan mootota warra Roomaa waan ta'anii fi bulchiinsa impaayera warra Roomaa keessatti waan ofii kee barbaadde waaqeffata osoo hin taane waan isaan sitti fidan waaqeffata. Akka bara keenyaa diimokiraasii waan jedhamu hin jiru. Sitti dhufaa hin fudhatta taana shubtaa. Akka amantaattis akka siyaasaattis. Bara sana keessa waaqolii tolfamaa waaqeffachuun dirqama nama hundaa waan ta'eef kallattii qajeelfama mootummaa warra Roomaatiin gadi dhufe kana waan ta'eef bara sana keessa waaqa tolfamaa waaqeffachuun dirqama namoota lubbuu qabaniin ture. Inni gara biraa waaqolii tolfamoo kanneen nuyi jedhu kuni waaqolii warra Roomaatti dabalatee waaqolii warra Giriikii akka jiran seenaa lama ka'a. Yeroo sana keessatti waaqolii warra Giriikii fi warra Roomaa fakkeenya afur isiniif fudhadha. Waaqolii yeroo sana keessa waaqeffamaa turan keessa warri barreessan. Inni tokkoffaa Ziis jedhamu, Aares jedhamu, Afroodiit jedhamu, Hermes jedhamu. Ziis, Aares, Afroodiit fi Hermes jedhamu. Waaqolii kan afurtu waaqeffama bara sana keessa. Waaqolii kan afur maaliif waaqessu jettan waaqa guddaa shanii waaqessu. Waaqa guddaa sadii. Waaqolii meeqa waaqeffatu sin jedhe? Afur akka fakkeenyaatti sin fudhata. Waaqolii kan afur immoo waaqa guddaa shanii irraa argannaa kan waaqessu. Ni jalqaba qabeenya irraa argannaa. Inni lammaffaa nagaanuu kennuu jedhama. Inni sadaffaa hojii hojjennu hundumaa irratti milkaa'ina argannaa.
አፍሮዲቴ ኢየሱስ ብረት አረሺ ኢየሱስ ብረት ኤልሜስ ማልበባዱፍ አለኝ ለመባዱፍ ሚልካይ ለመባዱፍ ኦሪ መባዱፍ ቾሮሙፍ ሚልካተው ሄረሽተው ኢዲዮቶፊ ቃለን የገሙፍ ኢየሱስ ብረት ዋቆሌ በልኮኖ ቀበጡ አርኪቶ ኮዋብያ ወንጌለ ማታ አርኪቶ ኮዋቆሌ በልኮኖ ማታ ወቹና ቀጌሰ ኢየሱስ ብረት ወንኩሲ በርባትሱ ኢየሱስ ብረት ዋቀበተኒ ወደኔ መንቦ ያልገባው ወደ ዋቀይ ሃሌሉያ አደባይ ያልባዳስ ልዩያት ሃሌሉያ በአምና ከሰ ቢሉ ከነገሳ ሚልካይ ነበርባዱ አማናማ ቆጣ በአምና ከሰ ቢሉ ከነገስ ካቤል ነበርባዱ አማናማ ቆጣ በአምና ከሰ ቢሉ ከነገስ ታጃግልቶ አማንቶን ደዳቶ ቤቶን ይያከና ቤካጀቱ ሰክሰስፉል ተውራ የሱስ ብረት ማለባተን ማለባረደ biya tokkollee tajaajilaaf yeroo mana kooti qajeelu waaqayyo akkasumas sarbaansi yeroo mana kooti qajeelu waaqayyo akkasumas teessoo akkuma amma obboloonni keenyan fuuldura daddaramanii ta'an kan teessoo maqaa kana taa'uudha mul'ata miti rafee abduu gooti maalan ergaa isaan keessa namoota fuuldura ta'an sana keessa yeroo jalqabaaf anna gaggeessan namoota fuuldura ta'an sana keessa tokko jaarsoliin magidduudha ba'ee mana qonqaayii dhaqee birrii 50,000 kanfalee qonqaayii hojjechiifatee yeroo inni deebi'ee jaarsolii gidduu taa'uu ilaala. Akkuma godhe hin deemuu jedhe gana malee injeel kana jedhe waan hindeel bakka hindeel dargattee immoo milki namni gooteen akka agarsiisuu qabdaa jedhe waan sababni isaa saawwanni maaddii ijoollee ramaan immoo telegoofta hin nyaattolee rawaan ta'e yeeyyii kana wajjinii yeeyyii kanatti walgee lallabee dubbadhee galoo deemditi eegga immoo deemtu malee erga jettee milki kanatti agarsiisuu qabdaa jedhe waan sanaan booddee nan naqee akka galgala abduu kootiin argeettan arge dhufe gaafa naqee gaafa natti jedhu ini juga ini pasri ini wangi dawi sama kayak ada orang pun itu dashe sini guys dari jalan depan beri ke nanti beri sudah luar itu jalan bisa ini aku mau syangken ini aku mau syangta makin aku mau sodo makin aku mau ibak makin tanapi zipin itu berapa merah namun gimana oh ada nadi malas zipin itu berapa Uveda kanilalu nyam kubat tajaajila madara kina isee namicha nagara jiruuf kenne dhagee kana biyyoota sinu natti agarsiista kun natti agarsiistu jedhe waaqe sittan agarsiisa amma dubbadhee ga'anii sodaatii kinaa jedhe waaqe sanaan booddee biyyi gaashee gaashuu gaashikaa Olma sampai kesan, wajah kita tahu olfrat kesan. Maka Yesus Kristus wadah Kristiana beriak kapas. Amin. Jika kita kesan olkasan, siapa jadi wajah tidak tahu kan? Nah ini apa pada olfrat kesan. Akhir kali dia di Arrakase lalu mana? Arrakase. Osona di Jual lalu mana? Wadah Kristiana lalu mana? Wajah dia lihat. Kasih di dia lalu mana? Wajah askame ati kame berapa pada setiap kali saya ini sampai di mana? Jika jindra wajib apa? Yang lagi nasi lawan jindra ini bersurat. Iya pernah hingkap dan tanah ada cabai-cabai ni kalau. Hingkap tua ada geko tu tanah iya pernah kan
waldaa kiristaanaa keessatti mana waaqayyoo keessatti waltajjii waaqayyoo irratti waan ta'u xiyyeeffannaa kan hordoftu taanaan garuu waaqayyo waan hundumaa akka keessatti sassaabee galcha. Qeesii paasterii eenyu appoostii midhaan ilee waaqayyo sitti fayyadama waaqayyo. Galanni waaqayyoo fa'a. Sanaan booddee Raatii biraa lallabee namichi erga namichi lallabee xumuree hin kadhanna gaafa namichi jedhu as jedhee yeroo kadhannaa yeroo hunda baadha namichi. As jedhee yeroo kadhannaan jalqabu shuu jedhee gooftaa miila namicha kanaatti funyoo naa dhaaduu jedhee naannoo gaafa jedhu naa deebisi isaatii booddee sittan agarsiisan jedhamiti naa deebisi isaatii booddee naa deebisi waaqa isaatii booddee hin dhufu. Isan lallabuu tajaajiluu barsiisuu isaan qophaa'e isin kadha jilbeeffatan jedhee sana jilbeeffatan jedhee taa'ee jilbeeffatan sanaan booddee erga daqiiqaa walakkaa ol jilbeeffatan yaada garaa sana erga geeddaratanii booddee ol jalaa kaa'anii kadhatan jedhe akka isaanii qilleensa irratti qabanii gaafa hiifachuu gaafa jalqaban qaabole waaqa akka waraabessaa iyyuu jalqabe. Geggeessaa asii tajaajila asii nama afuraa ala mana qophaa'ii ala mana qaamni namoonni tokko lafa gabaanii to'eessoo shirbii to'inaa asitti andeenyaa asitti dhufanii andeenyaa mana qaamni to'eessaana asitti dhaqanii gatii qaqqoon asitti dhufanii gatii qaqqoon jaarsi tokko jedhee birrii qabatee jira. Waldaattis maabaa keessa jira. Dhaabbataan waldaa seetanaa dhabdeetu maqaan dhabdeetu achitti dhabdee birrii kaffalteera. Maaliin maa iddoo lachuutti maa kaffaltannaan gaafa numaa bakka dhaqan hin beekan jedhee dhiyaatu hojjetee. Mana isaa bareetti boqsiisa waaqayyo. Wangeelli waaqlaa ofiitti maqaa. Miidhagina barbaadnaaf waldaa kiristaanaa aloonni adda jira. Hojjettoonni adda jira. Adda anaafsiisu jira. Eessa biyyaa jira? Maal gochaa jira? Nagaadha jireenyi ta'e. Amantoonni bara Phaawulos Efesoonni barreessu kana amantoota waldaa keessa faandeenyaa waaqonni tolfamoo warra boleh itu lagi saya. Ada ini menteri. Ada ramal. Siki jaga di ramal ini. Amal jalan berdino berdeh sebenarnya. Ada ini pak. Saya jalan. Tapi dia siki ini ramal. Boleh ya. Mucaa jedhee miila tokkicha dimanii dhalaana dhaabee miila tokkicha waldaa seensisee yeroo namni waldaa rafaa bitu mucaa jedhee miila tokkicha tuma dhalase miilli tokkichi immoo dimanii dhalaana jiraata. Maali gubbaa eegga dholle isaa alaatti hafee hojjechitu jennaan inni immoo bakka sirbaatti naa taa'ee deema. Nama sirree jiru qabee jabeessi qabeeti iddoo lamatti hin taatu iddoo tokkotti malee dhaala. Yesus ana jedhu maal rakkate ana jedhu maal rakkate yookiin isitti qabate isheen jedhi naan jedhee itti naan dantu kiyyoos hin jedhe boddoo jira dura qabirraasiti barana ilaala bakka lamatti hin taatu iddoo tokkotti malee ilaala kun isunni namni du'ameenaa haleluuya waaqoliin kun waa gurguddaa kana sadanitti hin taane nu kennanii waan eeganiif waan amananiif waldaa dhaqaa achis qabeenya argachuudhaaf nagaa argachuudhaaf milkaa'ina argachuudhaaf waaqolii warra roomaa jala fiigaatti dhaqan isaan turan. Ni garagara barsana keessa rakkoo guddaatu ayidoolaa ta'ii yookiin fakkii waaqeffachuudhaan barsana keessa kan jiru.
Barsan keessa bara hamaa kan godhe yeroo gadhee akka ta'u kan godhe. Idolatry kana jechuun waaqa tolfamaa bifa fakkii qabu waaqessu. Inni sadaffaa seexanaa fi humna seexanaatti amanuu barsan keessa rakkoo guddaa qabu. Akkasumas aarsaalee waaqolii tolfamootiin dhiyaatanidha barsan keessa bara hamaa kan godhe. Aarsaalee waaqolii tolfamoodhaaf bara sana keessa dhiyaatan maali? Barbadeessita. Aarsaaleen bara sana keessa waaqolii tolfamoo kanaaf dhiyaatan inni jalqabaa foon namaa nyaachuu. Yesuus gama bilaatu. Foon namaa nyaachuu. Foon namaa nyaachuudhaaf bara sana keessa aarsaan nyaata. Ni lammaffaa walquunnamtii gaayidaatiin ala raawwachuudhaan ni lammaffaa aarsaan bara sana keessa dhiyaatu. Aarsaan bara sana keessa waaqolii tolfamoo kanaaf dhiyaatu walquunnamtii gaayidaan ala raawwachuu baricha bara gadhee kan godhe keessaa tokko isa qaba. Haati manaa tokko abbaa manaa tokko hin qabdu, abbaan manaa tokko haadha manaa tokko hin qabu. Jenereeshiniin gaayidaan ala jirus hundumti isaa jireenya gadhiisii jiraata. Walquunnamtii saalaa daangaa hin qabu kan Waaqayyo irratti hin ulfaanne. Waaqayyo walquunnamtii saalaa kan inni beeku dhiira tokkoo fi dubartii tokko gaayida dhaabbatan duwwaa gidduutti beekama. Barsana keessa garuu rakkoo guddaa barsana bara hamaa godhe yeroo bareedaa Phaawulos ittiin jedhe maal jettan walquunnamtii gaayidaan alaa biyya sana keessatti lafa qabu. Walquunnamtii gaayidaan alaa waan baay'ee sin ajaa'iba waan tolfamtu Afroodiitee jedhamtu kanaaf luboonni ishii eenyu yoonaan jettan luba mataa ishii danda'e qabdi Afroodiitee. Lubni ishii eenyu fayyoo jettan dubartoota walquunnamtii saalaatiin beekaman. Dubartoonni walquunnamtii saalaatiin beekaman, dhaloonni walquunnamtii saalaatiin beekaman barsana keessa luboota waaqa tolfamtu kanaaf turan. Jireen amantoota yookiin jireen dhaloota daangeffamaa Waaqayyo daangaatti godheera dhaloota kana. Daangaatti godheera obboleettii nana. Daangaatti godheera obboleessa nana Waaqayyo. Uumaan wanti isaanii dheera ikoonomiksii. Fedhiin dhala namaa daangaan qabu garuu jireenyi kee daangeffamaa. Daangaa godheera Waaqayyo. Gaafa dhala namaa uumu Waaqayyo seera wajjin daangaa wajjin uume Waaqayyo. Garuu dhaloonni daangaa Waaqayyoon isaaf kaa'e tuffatee gaafa irra darbu eeggamsi Waaqayyoo akka ibiddaa boba'e. Barri bara hamaa kan godhu ofiisaatii ka'ee dafinoon hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee ayyaanni sanyii hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee roobiin hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee kamisni hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee jimaanni hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee qidhaameen hamaa ta'e hin beeku. Ofiisaatii ka'ee dilbanni hamaa ta'e hin beeku. Bara hamaa kan godhu dhaloota. Dhaloonni baricha keessa jiran barichi hamaa ta'uudhaaf gatiin isaan kabbalan kanaafuu na hordofa. Kan bara sanaa kana isin jedhee yoo xumure bara keenya keessa barri keenyaa fi barri sun tokko akka fakkaatu yookiin bara keenya keessa nuyi bara Efesoon fa'aa keessa miti kan jiru waan ta'eef bara amma keessa jiru keessa hoo maal fakkaata dhaloonni? Wantoonni bara amanii keessa jiru kana bara gadee godhan maal fa'a? Barichi bara akkamitti barri nuyi amma keessa jiru? Inni jalqabaa bara amma keessa jiru kana bara gadee kan godhu yookiin jaarraa intalli tokkoffaa har'a keessa jiru kana gadee kan godhu keessa inni tokko barri kun bara akkamitti yoo jettan horizontaal jiru bara dalgaa bara amma keessa bara dalgaa Kiristiyaan vertical life Kristos samiirraa kan dhufe na hordofa. Kristos samiirraa kan dhufe ilaalcha dhaloota kanaa, ilaalcha saba kanaa, ilaalcha uumama kanaa jajjabeessuudhaaf dhufe osoo hin taane dhaloota kana lafarraa fuudhee mirga baasaatiin gahee
deemuudhaaf dhufe Yesuus. Lafaati jirtutti si jajjabeessuuf hin dhumne Yesuus. Alaatti keessa jirtu keessatti si jajjabeessuuf hin dhumne Yesuus. Kondiishinii ati keessa jirtu keessatti mootileessi gochuudhaaf hin dhumne Yesuus. Achi keessaa si baasee mirga abbaa isaatiin si ga'ee deemuudhaaf dhufe Yesuus. Wanni kana amata dhaqa keessa mirga abbaa isaatii ani mirga abbaa koodina ergoon asirratti. Faallaa kana beesiyaana wanti godhamaa jiru banagaree kan godhu waldaa kiristiyaana sheppireessi kan godhu bifa dhageetti kan godhu maal yoo jettan horizontal life, horizontal preaching, horizontal teaching, horizontal worship, beredalgaa cuma iji amantoota kanaa Kiristoos irraa ka'ee makiinaa irraa akka ta'u. Iji dhaloota kanaa Kiristoos irraa ka'ee mana irraa akka ta'u. Horizontal. Iji dhaloota kanaa Kiristoos isa fannifame irraa ka'ee wantoota aduu kanaa gadi akka jedhamu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 29 gaafa dubbistan nuyi garuu Kiristoos isa fannifame maal goona hin lallabna. Ganama dubbatame amma galgalaatti kan bushoofne kan hin dandamanne maqaan isaa mi'aa kan ta'e maqaan isaa fayyisaa kan ta'e dhaloonni kun yoo jiraate erga isaa mirgaa kaasee Yesuus jedhee hayyame. Fakkatame kan hin bushoofne, lallabame kan hin bushoofne, waa'ee isaa dubbatame kan hin bushoofne, Yesuus. Iyyaati Yesuus jedha dubbataaf. Gaba jabbe. Sagalee kana yookiin ittiin sirbine gadi baaqee yookiin erga kan waaqayyo taate moo Yesuus jedhi dubbatu sirriitti. Masaka parata gabuudhaan. Letrebe kana makrabadaa. Kaminau, kan fayyisu, hidhaa kan eegu, wantoo kan dabsu, kan seenaa kan birmaduu baasu, holistic service kan kennu, tajaajila hunda galeessa kan kennu, maqaan isaa Yesuus jedhama. Waldaa kiristaanaa lafarra kan dhaabbatteef Yesuus hin lallabudha. Baay'ee makiinaa lallabuun miti. Akka eeguuf sin barbaachisu faayee malee lallabaan hin jedhu. Wantoonni aduu kana gadi isheen hordofuu malee mata duree lallabaa siniif haa ta'uu danda'u. Hello, dhaggeeffatu. Mata duree lallabaa qoodee gubbaa daba'iiti waa'ee makiinaa dubbadhu biyya Manchees hin jedhu. Yesuusin gaafa lallabu. Hallelujah. Mata duree lallabaa qoodee addunyaa haasi jedha Yesuus. Mata duree lallabaa qoodee waa'ee makiinaa jedha Yesuus. Nuuf kennaa ta'an, nuuf dinqii ta'an, lana nuuf hin ta'u nuuf ta'eera. Nuuf dinqii ta'an, nuuf wanti ajaa'ibaa kennaa dinqii tokko akka kenna galee. Lafaa si kaasuu kan qabu, si maraachuu kan qabu, waa'ee Yesuus gaafa dhageessudha. Iyyaa qabee. Waan aduu kanaa gadi olkaafadhaa dhageessan dhibaara hamaa dhibaara baradumaa harka keessan irraa harcaaseera. Faarfannaa baradumaa harka keessan irraa harcaaseera. Namni saalee akka nama maraatetti Yesuus jedhama. Dabali Yesuus jedhama. Inni gaafa lallabamu otoo bishaaniin bashaniin hin biti. Inni gaafa lallabamu otoo zayitiin hin biti. Inni gaafa lallabamu otoo sukkaara hin biti. Inni gaafa lallabamu otoo gadadhee biyyoo ammaa keenyaati. Haatoo gaafa dhagamaa sakapaalaya. His name is Ilernaa. Maqaan isaa maqaa fayyina. Maqaan isaa maqaa ilaahiitu. Maqaan isaa maqaa fayyisu. Maqaan isaa maqaa hafuura
masaka paradi. Lete kamanto kapara. Letrebe jeneme prubadia. Adogo saka paradia. Ataba kana mana sake sagadia sawakai. Kosi kana mana sake sagadia sawakai. Afa kana mana sake sagadia sawakai. Wani berbatin de kana mana sake sagadia sawakai. Namun dia kejadian amen. Yesus bagino. Yesus kabagi balaino. Fayyusuraf. Yikuraf. Wadan Kristiana. Mata duregora telan laburaf. Yesus kabagi balaino. Yesus kabagi balaino. Una kaba sakubara. Biara tu mesti. Zaiti lo tosu biara tu beri kumanggali walda tu kumangali. Mata nak tinjau ramai. Kita berfakta. Kau akan ada kita sahaja kala, lepas kala. What go? What go? Horizon top preaching. What go? Aku kaya sambil garas lagi jijiran rindu fayda ya be. Ijati jijiran rindu fayda rindu berat. Rindu fa. Ate yo rindu. Wakayo achi fide jijiran ma fide. Yo itu aligat demo nama jijiran ma kana wajin demo tawara popa ina kaya Yesus Kristus. Wakayo dalo tabarba. Barota kesa tibarri wakayo. Dia dalo tabarba di barakan. Lalu ta parar kawai, lalu ta material air kawai, lalu ta fanno Kristus lalabu, lalu ta makasa lalabu. Bari wa kayo ti barbaru barakana. Ini Yohana namanya berkasala mambalu si amin. Askaman yang kage silet bisa. Mato kapara dagas arrakase waktu biya kananya ada sinati. Wanti si barbada goftan nun jedhe barbaacha waan qajeelleef amma ammaatti hiyyeessota keessa hiyyeessa gadi kan nuyi taaneef hafuuratti haa ta'u ikoonomiitti haa ta'u hiyyeessa keessa hiyyeessa gadi kan nuyi taaneef si barbaadaa waan nun jedhe barbaacha fiineeru. Commercial center ta'e waltajjii waaqayyo. Arra namni waa'ee Kiristoos gaafa si lallabdan namni si dhaggeeffatu jiru irra fudhatu. Waa'ee jireenya bara baraa gaafa si dubbatu, waa'ee fannoo Kiristoos gaafa si dubbatu nama si dhaggeeffatu barbaadee dirriba biyya jireenyi itti dhufu. Waggaa waa'ee Yesuus Kiristoos. Lafaa si kaasuu kan qabu, si iddisiisuu kan qabu, boqonnaa si ooluu kan qabu, tasgabbii si ooluu kan qabu, akka nama baay'ee kan sochuu qabu. Isa ittiin fayyide, isa dhiiga isaa dhangalaase, isa dinaata isaa deebi'ee isa harka isaa kan jiru waraaname, isa seentee gullaa dhaabbate maara naannoo boos. Naannoo boodee
ኢየሱስ ያለማፍረ He's a